Qorontoos dura boqonnaa kudha lakkoofsa kudha sadii irraa kaane qoramni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhumne Waaqayyo amanamaa waan ta'eefis humna keessan gararraatti akkasin qoramtaniif isin hin dhiisu garuu qorama sana keessatti akkasin dandeessan hin godha karaa isin keessaa baatan immoo isiniif hin kennaa kan jedhu walitti finne jireenyi Iyyoob namni gara ba'a biiftuu jiru kuni lola jabaa keessa otoo hin beekin seexanni akka isa galche namoota baay'ee wajjin haasa'aa turre. Warri gidiraadhaan jalqabdanii waan jalqabdan sana nagada haa ta'u, qonnaa haa ta'u, barnoota haa ta'u, waan kamiin haa ta'u, waan gidiraa ulfaataadhaan jalqabdan galataan keessaa baatu. Mata dureen koo isa ture. Waan gidiraadhaan jalqabdan kamuu maaliin keessaa baatu? Galataan injifannoodhaan moo'ichaan keessaa baatu kan jedhu jalattini namoota wajjin barataa turre. Jireenya Iyyoob yemmuun isinii tuqee darbuu barbaadu callume inni macaafa qulqulluu kutaa isin hin beekne tokko fudhne yookaan hin bareedu. Iyyoob seexanni jireenya isaa irratti lola yemmuu geggeesse wanta jajjabaa lama boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti waan jajjabaa lama seexanni Waaqayyoon jedhe. Ati isaaf mana isaatti wanta inni qabu hundumaattis naannesitee dallaa ijaarte irraa diigi mana isaarraas jireenya isaarraas dallaa kana diigi Iyyoob si ganaa jedhe. Eew seexan Waaqayyoon gaafa kissiidhaaf dhiyaate. Waan sadii immoo isinitti meen ture. Kun waldaadhaan amantoota. Waaqayyoo waaqeffamuudhaaf argama mana isaa keessatti. Hin waaqeffama Waaqayyo. Saboo waaqessuudhaaf argamu seexannoo. Hin addeessaa hin kasasaa yoo danda'e immoo ajjeesuudhaaf argama inni. Lafa waldaan argamtutti qaama sadiitu argama. Eewayi. Waaqayyo namoota warra Waaqayyoon waaqessaniif seexana isa ajjeesuudhaaf ba'utu argama inni. Haa ta'u malee yeroo seexanni dhufee argame sana gaafa sana Iyyoob achi hin jiru. Iyyoob bakka biraa jira. Seexanni garuu amantoota dhiyaatan gidduu dhufee dhaabbatee Waaqayyo dura dhaabbatee yemmuu inni argame Waaqayyo akkas jedhe. Eessaa dhufte ati warra kana wajjin waliin fakkaattu jedhe. Iyyoob garbicha korra yaada kee keesseeree jedheetu yaada seexana keessa jiru sana arge. Seexanni isumaaf akka dhiyaate ifa godhee gaafanni Waaqayyootti hime Iyyoobin kasasuu jalqabe. Achirraa waa jedheen darbe. Lafati hin jirretti Waaqayyo siif dubbata. Waaqayyo xabaqaa keeti. Kottu harka kee ol kaasi. Anachi hin jiru jettaati. Anas hin jiru jettee naa loli jettee beektaa harka kee lamaayyoo ol kaaftee sanneen gara dubbadha irratti siif ergaa dabarsa. Waaqayyo lafati hin beeknetti lafati hin dhaabbattee hin beeknetti lafati afaan qabaattee dubbachuu hin dandeenyetti dhaabatee sii dubbata Waaqayyo. Dhaabatee sii lola Waaqayyo. Gaafa waa'ee Iyyoob Waaqayyo baay'ee haasa'u Iyyoob achi jira. Waaqayyo garuu dhaabatee jira. Ilaali. Egaa yeroo waa'ee Iyyoobiin kaafnu ati isaaf mana isaatti jedhe Waaqayyoodhaan dhaabatee. Qabeenya isaattis maal ijaartee? Dallaa ijaarteetii maal godhi? Irraa diigi Iyyoobii etuutti irraa diiddee si dhiisaa jedhe. Asirraa waa isinii tuqee darba. Isin warra haalarra dhaabbatee Waaqayyo duukaa deemuudha moo? Warra Waaqayyo waaqa haala gararraati. Haalli waa lama. Yookaan argatanii baay'ee milkaa'uudha yookaan immoo dhabanii namaa gadi ta'uudha. Dhabanii namaa gadi ta'uunis yoo dhufe argatanii namaa ol ta'uunis yookiin immoo qixxa namaa ta'uunis yoo dhufe Waaqayyoon hin madaalaman. Waaqayyo haala kana lamaan gararraadha. Waaqayyo galata barbaadaa laata? Hin barbaadaa laata jedhee yaada garuu hin beeku. Isintu beeku. Isa lammaffaa irratti immoo akka jedhe hojii harka isaatii hin eebbifteef qabeenyi isaa biyyicha keessatti hin baay'ateeti Iyyoobsi dhiisaa jedhe. Waaqayyo maal keessa galcheettanii yaaddu seetan? Hinatti himaa. Xiiqii wayii keessa galche. Egaa jedhe dallaa sirraan diiga sittan kenna. Qabeenya sarkaan fuudha. Iyyoob haala gararraadha. Waan qabaateefis na waaqessine. Waan dhabeefis immoo na waaqessuun dhiisu dabarseen sitti kenna. Meekka feete godhii garuu lubbuu isaa duwwaatti bu'uu hin dandeessu. Asirraa gaaffiin jiru attamitti Waaqayyo nama akkasiisa amanatu
nama qajeelaa ofii isaatiillee dhugaa ba'ee fi dabarsee harka seexanaatti kenne kan jedhuuf gaaffiin jiraachuu danda'a. Dhumarratti deebiin jira. Achii darbinee Iyyoob baroota jajjabaa sadii dabarsee jenna. Inni tokko bara seexanaa, bara namaa, bara waaqayyoo. Iyyoob waan gurguddaa sadii dhabeen ijoollee isaa ijoollee meeqa? Meeqa? Shanii? Dhiira meeqaaf durba meeqa? Achumaan nuun irraanfatana umurii biyya lafaarra jiraatan dhiira meeqaaf durba meeqa? Dhiira 7 shamarran 3 al tokkicha guyyaa tokkotti dhabe. Sirra waa laala. Isinin daaqoon tokkollee etuu si jalaa duute waaqayyoof galanna ta'uu danda'een jedhu afaan kee. Maal taanaan qabeenyi mana kootii gad deema itta malee. Qabeenya isaa isa lammaffaa irratti qabeenya isaa dhabe. Waan sile macaafa qulqulluu keessatti boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee dubbise sana hundumaa horii bakkee jiru hamman daaqoo mana keessa jirtutti wanti tokko hin hafne. Kennaame harka keessan gara kootti. Humni harka kee duwwaa gochuudhaaf bara kana keessa manaa ba'e sin danda'in. Lakkii fudhuun harka waan hin jedheefan qaba. Harka kee achi as qabi. Gidduutti waan dhufeedha kun. Harka kee lamaan ala sana kan teessu. Harka duwwaan si godhadhee siif manaa kan ba'e amajaajiin mana keef dhala keef qabeenya keef zarii kee hin danda'in. Meessiya lama maqaa Yesuusiin cabinarraa hidhi. Jedh. Isa sadaffaani fayyaa isaa dhabe. Walla malaalaa asirraa yoo fayyaa qabaatte hojjettee fidda. Ijoolleen bor hojjetanii isa gargaaran dhuman Iyyoob fayyaa isaa dhabe qabeenya isaa dhabe hin galateeffatamaa kun. Yeroon kun silaa yeroo waaqayyoon arrabsan yeroo waaqayyoon abaaran ture. Ijoollee isaan dhabee qabeenya isaan dhabee fayyaa isaa dhabe. Garuu Iyyoob waaqayyootu kenne maaloo qabeenyas maaloo ijoollees maaloo fayyaas waaqayyoon galateeffama jedhe. Si eebbisu harka keetti as qabi. Afuurri akka kanaa si wajjin agalu. Afuurri dhabanii galateeffatan harka keetti as qabi. Afuura argatanii mana jaarratanii konkolaattota bitatanii suuqii guddaa banatanii sharaa galataa dhaabane tuun taane kiisii duwwaa ta'anii akaayii cabsanii mana kiraa illee waan kaffalatan dhabanii hafuurri galateeffataa jiraatu si wajjin agalu. Kiristaanummaan kee gaafa sanaadha. Gidduutti ergaa dhufee kennaame harka waan ergaa didichee dhufe Yesuus Kiristoos gooftaa ergaan dhufe ajaa'iba. Kennaame harka keessan. Alaala sirrii harka keessan ergaa dhufe ergaa waaqayyoo dhufe hin dhufe didichee dhufe. Sabni kun baay'ee joore nagadees dadhabee baratee dadhabee achi fiigees dadhabee ilaamee harka keessan acheessa torbee kana keessa xaafii safara keessanii funaantu. Dhugaadhaayi dhugumaa eewu fidee moonaqa. Gagam godhi nama si biraa qabime. Waaqayyo waaqa hojiiti malee jedha. Waaqa safara keessaa kuntaala xaafii callu bedee nama funaansisu miti jedha. Eewutummoo fideena qaayidhaa gaafadhaa nama simbira. Sabni keenya akka inni bishaataa deemuuf hin haasa'a. Akkasin bishaatan ilaalaan jiraaman. Isin xaafii funaanuudhaaf jettamatuun irra darbeeme torbee kana guutuu safara keessan keessa xaafii kuntaalaa heddumni abadan namni kubbaa tokko fidee sii kaa'u hin jiru. Jabaatteen hojjettu yoo ta'e agabuu bultaa siin jedheeran ankaleessa waa isinitti beera. Warri jabaattanii hojjettanii waaqayyo wajjin hin jiraanne indaaqoyyuu qirca qalachuun hin cima bara kanatti taanu. Hin shakkinaa kana shakkii sin qabaatinaa. Iyyoob kana hundumaa dhabee waaqayyoon nama leellisu ture. Maa inni namni akkasii nama akkasii waldaa makaanasuu Itoophiyaa keessaa mee nama tokko faatu arganne waldaa biyya Itoophiyaa keessatti baname hundumaa ministirii isa ta'uu maal isa ta'u nama tokko arganne nama akkasii qabna. Atamatu aangoo xinnoo tokko argattee naani aangoo argatte sanaan achi dhiittamanii abbaa barbaadde hin godhin abadan. Nama ofirra caalchiftee gaafate ilaaltu waaqayyo gandarraa gara aanaatti si guddisa. Aanaarraa gara godinaatti, godinarraa gara Oromiyaatti, Oromiyaarraa gara federaalaatti. Harka kee ol kaasi. Afuurri gad jedhee guddatu si wajjin agalu. Warri gad jettan dachaa jireenyi keessan dabala. Dachaa. Waan waaqayyoon jaallanne tokko isinitti biyya lafaarratti nama hojii tuffattu. Nama namaaf safuu hin qabne waaqayyoon barbaadu. As deebina. Iyyoob 23 waan tuttuqee darbu barbaadeef hin qaba. Lakkoofsa 11 yoo laaltanii miilli koo jabaatee faana isaa duukaa bu'eera. Karaa isaa qabadheera irraas hin jallanne. Maal labee?
ijoollee dhabe maal dhabe fayyaa dhabe maal dhabe qabeenya dhabe ammaalan itti fufee waaqeffannaan itti fufee waan an tuttuqeef hin qabu. Seexanni hin danda'e moo hin dadhabe? Ishee kana duwwaa natti himaa. Iyyoob hin danda'eera moo dadhabeera? Iyyoob seexana duratti akka rimmi muka nyaata malee saaxoo nyaata malee dhagaa nyaatu danda'e. Rimma guyyaa tokko dhagaa nyaatu nagartuu. Waaqayyo akkati seexana duratti akka dhagaa jabaattu barbaada. Seexanis qanxootee dadhabee hin yaalamu kun gurbaa kana hin danda'u, obboleettii kana hin danda'u, haadha kana hin dandeenye cimtuudha jedhee akkanis dhiisee deemuu barbaada Waaqayyo. Harka keenyaa kenna Waaqayyo duratti gooftaan Yesuus Kiristoos hafuura jabaatee seexana hinjifatu siif laata. Galata barbaada fakkaata Waaqayyo darbaa. Maaliif Waaqayyo harka diinaatti Iyyoobiin kennee ilaaluu jaallate? Ilaa isheen qabxii sadiis kaleessa san dubbadheera deebi'ee tuttuqa. Tokko jabina amantii Iyyoob seexanatti agarsiisuu barbaade Waaqayyo. Hamma amantiin kee ga'u Waaqayyo seexanatti agarsiisee gammaduu barbaada. Gaafati seexana duratti qormaata seexanii dhibba siilaatu hunduma isaatti kuftu Waaqayyo baay'ee gadda. Yerooti dhaabbattee qormaata seexanii si qoru hundumaa mootee dhibba keessaa dhibba faayinaal inni fide fixxee darbitu Waaqayyo teessoo sarraa ol ka'ee nama kanan qabaam siin jedha. Waaqayyo akkan sitti boonuun barbaada. Akkanni sitti boonu namoota jajjaboo baay'ee namoota ciccimoo baay'eetu jira dachee kanarra. Warramee abadan kana karaa dalgaa akkas godhi hin godhu mormanna cita agabuun bula malee kan jedhan namoota baay'eetu jira. Kenna argage achi keessaa Waaqayyo nama akkasii siyaa taasisu. Warra gara mureeyyii Waaqayyo wajjin jiraachuu filatan. Warra seexanni gonkumaayyuu hin dandeenye. Lama akka Iyyoob qabeenya isaa caalaa ijoollee isaa caalaa fayyaa isaa caalaa Waaqayyoon jaallatu seexanni hin arge. Asirraa walaala atamma fayyaa kee caalaa qabeenya kee caalaa ijoollee kee caalaa Waaqayyoon hin jaallatta? Hin fakkaatu. Waaqni waa siin goone taanaan waaqa kee miti. Iyyoob garuu fayyaa isaa sin nabee ijoollee isaa sin nabee qabeenya isaa sin nabee Waaqayyoon caalaa akka jaallatu seexanatti agarsiise. Hin sokkite seexanni eegee duddarra kaa'atte. Sadi jireenyi Iyyoob inni gara booda dachaa lamaan akka dabalu seexanatti agarsiisuu barbaade Waaqayyo. Harreen 500 kuma akka taatu. Gaalli 3,000 6,000 akka taatu. Gidduutti ergaan sii qaba. Kenna harka kee. Wanti qeenxee ta'ee sirkaa ba'ee waggaatti taanu kana dirribee ta'ee dhufa. Kenna harka kee. Fudhume warra amananiif hin ta'a. Warra gowwaa ta'anii fudhataniif hin ta'a. Harka kees gara kootti. Waatu sirkaa ba'ee inni sirkaa ba'e suni Waaqayyo sii tuffatee kan isarra caalu dhufaa jira. Waaxinnoon isinii masakkara. Maaliif irra deebitee ettu isin? Baay'ee sana namoota reefuun argadha kanaaf hin irra deebi'a. Malee waan an dubbadhu dhabee miti. Waan an dubbadhu baay'een qaba. Ilaala. Iyyoob seexana hinjifateera. Ganaa walii wajjin ilaalla. Gurbaa tokkotu intala tokko jaallate. Namni nama jaallate. Jaallatamuu waa kan namaa kenna. Uumamaan ati hin jaallattamoo hin jaallatamta? Kayi lafa. Hin jaallattamoo hin jaallatamta? Hin jaallattamoo hin jaallatamta? Hin jaalladhate kan jaallataman immoo fa'i. Dadhiisati. Kayi mee lafaati immoo? Defi. Ati hin jaallattamoo hin jaallatamta? Hin jaalladhati? Badaa hin jaallattu. Nama sabanni dhufees jaallatte malee lafaa kaatee hin jaallattu ati. Hin jaallatamtati. Carraa jaallatamu waaquma siilaati. Warra shamarraniif carraa jaallatamu waaquma kenne. Mee achirraa baasee agarsiisu Kiristoos hin jaallanne moo Kiristoos nu jaallate? Kanaafi fakkeenyi sun gaafa fudhattanii Kiristoos abbaa waldaa abbaa manaa waldaa kiristaanaati. Abbaan manaa mataa kanaafi yoo walitti fiddanii firoomsitan firoomsa gaa'elaan barsiisteen beektuuti. Maal hojjetanii? Barsiisi fooyyessaa fidii namoota kana qaban. Ilaala. Gurbaani jaallatu kuni baay'ee barumsa immoo danda'a cimaadha. Namni durii akka irra ijoolleen xixinnoomti kutaa 12 digirii eebbifamtee lafa teessu miti. Nama guddaa isaa kutaa 5-6 bara miti nama guddaatu. Mucaan tokko immoo kilaasii B keessa jirti inni keessa jira. Isheenis baay'ee cimtuudha. Gadi ba'aniitu
ati maal keessee isa gaaffii tokkoffaarraa ati maal keessee isa lammaffaarraa utuma waliin jedhanii garaa wal baran fakkaata ituma dhu yaadaan qabe. Harkaas kennaame. Gaariin ni ta'e Kiristoos yaadaan isin qabeera. Hin baddan. Mee harka keessa irraa warri itti murteeytan hin baduedha. Yaadaan qabamneerradha. Yaadaan qabamneer. Dur qabamne nuyi. Waaqayyo abbaa takka nu yaadaan qabamnu godhe. Yaadaan qabee gaaf tokko bukkeedhuma qabee jireenyi keenya illee mijataa miti. Anis miskiina, atis miskiina jedhe. Miskiinummaan garuu waa lama. Tokko amala gaariidha. Akkan inni agarsiisu. Inni tokko nama homaayyuu hin qabneedha. Gaaf tokko barri nuu darbee yoo jireenya fooyya'aatti dhufne yoo walii wajjin gaa'ela godhanne maal jettaa jedhe. Nama xuruu wayiiti namni akkasii. Tokko ituuma hin qabaatin manni gama sanaa kan keenyaa itti hin qabdu sobdi. Maatiin keenya meetti baabura baadiyyaa keessatti yoo baadiyyaa dhufete namni si'ana baadiyyaa illee ni mataran. Du'ee bada malee fayyaa abbaa nagaa baadiyyaatti dhalateetu magaalaa isatti taanu himata. Hafuura sobaa kana Waaqayyo ada'u. Maal amma lafa dhalatte yoo himte maal cinqiinsa maal nam maal atamaalii qaba maal waan hin qabne qaban moon jedhina takkame nama tokko fuudhuu barbaadde homaan qabu gaaf tokko nan qabaadha natti deerumtaa hidhii gaafadhu baay'ee jaallatti ijoolleen durbaa nama haqa dubbatu soban moon jaallattu ijoolleen durbaa jireenya ishee keessatti gaafa namaa goomtu dhugaa dubbatattee goomti malee soba jaallattee miti haa ta'u etteen garuu hedhe saddeet gaanii anisoo homaan qabu atisoo homaan qabdu nama si gargaaru anillee waldaa keessa xinnoon itti si qadhaa jaarsoliin birii 200-300 naa kennu ati itti fuftee barattee animmoo ergaati eebbifamtee biddeen irra geesse booddee yoon itti deebi'ee baradhe maal sitti fakkaataa hedhe meeqatti kutaa 8tti haa ta'u etteen ishee itti fufsiisee ofii qansiraa hojjetee ishee barsiisuu jalqabe. Sirritteen akkasin na hubattan hin barbaada. Itti fuftee hin barattee isheen dokteerummaa ishee hamma isheen eebbifamtutti mucaan kuni kutaa 8tti bira hafee ishee gargaaree ficcisiisee eebbise. Yommuu isheen dokteerummaa ishee eebbifamtee galtu yoo gaa'ela walii wajjin dhaabbannee maal sitti fakkaata jedhe. Baay'ee natti tola jetti. Amma maaltu itti dhufe isheetti? Hin soobdi malee maalitti dhufeera? Amma nama kutaa 8tti gad deebitee heerumti harka si baateen dagatiin. Ilaa waccimaa tokkoon immoo sitti hima. Namatti itti balleessite hin badu ati kan namatti balleessite garuu hin badda. Dhumni kee gad deebii ta'a. Dhumni kee boo'icha ta'a. Dhumni kee ilkaan qaruu ta'a. Dhumni kee xiqqachuu ta'a. Hafuura namatti balleessu Waaqayyo sirraa ajjeesu. Asirraa waa tamaaraa. Kas jedhe. Innaan akkas jettee deebifteef. Ituu gaa'ela godhanne baay'een barbaada. Garuu barumsa dabalataa yoon argadhe immoo chaansi ana jalaas carraan kana caalutu gubata jetteen. Maal wayyaree naa obsi carraan barumsaa yoo hin argamu ta'e gaa'ela godhanne yoon argama ta'e garuu isa booddee godhannaa jetteen. Akkuma tasaa barumsa dabalataa ishee argattee DC deemte isheen Ameerikaa. Geggeessee gammadee Waaqayyo rakkina biyya kanaa keessaa yoo nu gargaareera jireenyuma fooyyaa biyyuma fooyyaa akka deemnee geggeesse. Achi geesse ji'a ja'a teesse ji'a ja'a booddee Profeesara tokko wajjin gaa'ela dhaabbatte. Isaaf immoo waa manni itti babaasu kana hagammadu itteema akka birrii 10,000 ergiteef birriin 10,000 yeroo sana guddaa dhaga. Gammade ittiin himne garuu akka heerumte. Torbee booddee immoo poostaa keessa xalaa keessee barreessite ani waa danqamee gaa'ela keessa galeera siif garuu gaa'ela gaarii nawwa kan jedhu poostaa keessee ergiteetu mana poostaa akka inni dhaqu gooti. Dhaqee poostaa ciree gaafa banu ani gaa'ela qabadheera siif garuu gaa'ela gaarii nawwa gaafa jedhu asii jalqabee hamma godaatti diilallaa'e achuma dhaabbatee akkas jedhe waraqatatti ol qabee ati mee abbaa firdii qajeelaati jedhe. Namatti ittiin balleessine hin badu jedhe. Kanatti itti balleessite duwwaatu bada jedhe. Ani jedhe waan si kadhadha jedhe. Sammuu koo keessa nama na miidhe kana akkan irraanfadhu godhi. Yaadadhee eebbi koo akkana jalaan qabamneef anaaf ishee gidduutti ati faradhi jedhe. Harka kee ol kaasi. Siif isa miidhe gidduutti Waaqayyo abbaa firdii haa ta'u. Harka kee balleeffadhume. Siif isa si miidhe gidduutti Waaqayyo haa faradu haa dubbatu.
Waaqayyo afaan qaba, ijas qaba, gurras qaba, dhagayeera. Mee waaqatti kennadhu, ani sitti kennadheera jedhi. Waaqayyo harka kee bal'isi. Nama miidhamta warri miidhama qabdan bal'isaa warri kaanis sabii warri kaanis ani sitti kennadheera jedhi mee waaqayyoodhaan. Kana jedhee manatti galee waggaa 7 taa'e. Barumsarraa isheef jedhee cite. Ilaala. Waggaa 7 booddeetu manni tajaajiluma gaggabaabaa kennu tajaajilaaf waaman gara biyya Keeniyaatti Mombaasaatti. Tajaajila deemee nama kutaa 8ti. Namni isa bira dhaabbatu afaan Ingiliffaatti faranjoonni waan jiraniif ni ka darbee gidduutti ergaan waaqayyoo tokkotti dhufa. Faranjiin tokkon teessi. Riseerchii wayii hojjechuu kan dhufte isheen immoo dhukkubsattuudha. Dhukkubi ishee immoo dhukkuba baraati. Sinii galamni dhukkuba baraati. Dhimee maraazamee hafuuratti. Hafuurri qulqulluun dubartiin kun dhiiga ishee nan qulleessaatti dubbadhu. Dhiiga ishee nan qulleessaatti dubbadhu yeroo 3. Namichi mataa ba'utti nama gargaaree waan hin beennee fi haasa'uu hin barbaanne. Garuu waan cannaqamee fi saafaanii kutti galagalee ilaamaa inni faranjii kanaan waaqayyoo dhiigi ishee qulqulluu miti nan fayyisa jedhaa. Ani immoo nan sodaadhe nan maal sodaatta ergaa waaqayyoo jedhee lafa caba jetteen dubbattu ittani maatii natti miidheen itti mee isheen natti ilaalamte akka keenya girgirriin qabdu gaafa natti ilaalamtu namichi keenya keessaa fuudheera. Karaa qaba waaqayyo. Harka keessan gara kootti. Ala qodaa cibcabaattu booddee deebitu. Ililleettis booddee deebitu. Harka keessan achi as qaba. Dudduubatti hafte, hin dhiibamte, hin gatamte, namati baatee lafa si kaa'e. Namati biddeena dhadhaadhaan cuubdee afaan keessattuu dhagaa afaan si kaa'e. Harka kee achi as qabadhu. Waaqayyo hammati dudduubatti hafte kiiloomeetira hedduu si dabarsuudhaaf jedha. Ol kaasa harka keessan. Oluma kaasa harka keessan. Duuba sanatti hafte miti. Waaqayyo inni jabaan. Ilaafitee raaman beektuuni. Anguyyaan itti uffaa barumsa. Harka ol kaasaa. Hammati dudduubatti hafte sana waaqayyo dudduubaa si fuudhuudhaaf jedha. Sakaleessaa ilaaltee waan namni sirratti dalage ilaaltee waan ollaan sirratti dalage ilaaltee waan hiriyaatti wajjin hojjettu sirratti dalage ilaaltee waan gaa'ila fakkaate sirratti dalagame ilaaltee hin dallanin hin gaddin nyaaran guurin waaqayyo akka waa'ee kee alaabaa haaraan dhaabaedha. Kan namni ajab jedhu kan namni safuu jedhu ol kaasi harka kee maali gaati waaqayyo duratti waaqayyo waa'ee keetiif waan hin danda'amne waan hin ta'a jedhamee yaadamne godhee saba baay'ee agarsiisuuf jira. Hospitaala baay'eetti ilaalamtee galgala sanbataa guddaa galgala dhuftee ergaa sagantaan xumuramee gurbichaa fi jaarsolii walitti qabattee yoon karaa sii barbaade ani Ameerikaatiin dhufe waan ta'eef ani dhuguma fayyeera yoon karaa sii barbaade sii tolche biyya keenya dhuftee nu tajaajiluun barbaaddaa jettiin. Nama kutaa 8ti. Akkasin afaana taatan hin barbaada. Eeyyeedheen. Waaqayyo dhimma namaa keessa gaafa galu dhimmi namaa hin ariifata. Waaqayyo prosesii jiru hundumaa dafee xumuree fi gaafa inni diisii tajaajila deemu simatamee habaaboodhaan namni kutaa 8ti. Homaan jedhu kenna argame gara kootti harka kee qabi. Ilaamee harka koo qabi. Guyyaan tokko dhufa harki si gate deebi'ee si barbaada. Harka kee natti qabi. Nan simatamaa namni sammuu kee keessaa hin qabne. Nan barbaadamaa namni sammuu kee keessaa hin qabne. Ani bakka nan argadhaa namni sammuu kee keessaa hin qabne. Mucaa keef gadditu sana, intala keef gadditu sana, ilma keef gadditu sana yoo qabaatte harka kee gara kootti qabi. Waaqayyo inni jiraataan sin irraanfanne si kaa'e malee. Nama si bira gagam godhi qabi raasi ati hin irraanfatamte miti hin kaa'amte jedhin. Ol fuudhee abboor kaza waaqayyo si kaa'e malee sin daganne jedhin nama si biraan. Ameen hin jedhamaa kun. Abaaboon simatamee namoota hedduu tajaajiluudhaaf gaafa inni bahu isheen addanaa isa gattee baate sun immoo profeesariin sun irraa du'anii baammana. Kee waggaa 7 dura. Wayyaa gaddaa uffattee achumaan immoo dhibee baraanis qabamtee konferensii sana keessa teessi. Yommuu inni tajaajilaa bahu isa ishee waggaa 7 dura dhiiftee baateedha. Hin milkaa seetee namni si gane. Fagoo deema seetee namni si gane. Namni ciqilee sirra kaa'e namni si cabsuu biyyaalee hin milkaa seetee boolli isa nyaatu qotameera yaaddeen. Yaaddeena. Warri waaqayyoon qabdanii yaaddeena. Yaaddeena abadan. Hin ilaalti. Akkamitti dhufe? Eessarra dhufe? Isheen maalitti hirkattee baate? Barumsa ishee beekumsa isheetti.
akka yaada isheetitti namni isheen kutaa 8tti ishee baatee ishee gargaaree galmaan ishee ga'e gatamee hafeera baadiyyaatti. Eessarra dhufe jette ergaan sii qaba. Warra miillan qabneef Waaqayyo tarkaanfata. Warra karaa dhabeef harka keenyatti qabee abbo. Yeroo Waaqayyo sii tarkaanfatu gaara gassii qabee karaa namni ba'uu dadhabe irra baatee milkooftaati. Gaafa Waaqayyo sii wajjin ta'u harka kee gara kootti. Qabii gara Waaqayyo tachuu kooti ol kaas harka kee. Waan an jedheefan qaba si joorsaan jiru. Ilaamee jedhe. Abalufaa fira qabu, abalufaa beekumsa qabu, abalufaa maallaqa qabu. Kanaaf achiin baani hankoo cufaa dhette hankee immoo karaan hin jirre baatee milkooftaati. Guyyoonni keessii dhufaa jiru guyyoonni milkaa'inaa, guyyoonni galataa, guyyoonni ilillee, guyyaati boossu kun darbee guyyaan kolfaa si qaqqabaa jira. Yeroo sagantaan xumuramu inni tajaajilee xumuru dhuftee miilla isaatti gubte maal eewudhati jedhe. Na irraanfachiise dheera Waaqayyo. Namatti na irraanfachiise si irraanfachiisa Waaqayyo. Eewudhaati jedhe. Ana na wallaalte jetteen maalittan si beekan Itoophiyaadhaan dhufee eewudhate Waaqayyo maal godheera isheerraa simboo kaaseera. Warra si miidherraa simboon hin ka'a. Harka kee gara kootti mana si miidherraa simboon hin godaana. Natti qabi nama si miidherraa mee simboon Waaqayyo irraa sokka. Namni simboon irraa sokke immoo qullaadha yoo uffate iyyuu yoo nyaate iyyuu yoo furdaa fakkaate iyyuu qallaadha. Dala ana maluudha jetteen na'ee maaltu akkas godhee tokko nan fakkaattu jedhe. Sitti balleesseera naa dhiisi jennaan ani waggaa 7 duran sii dhiise jedhe. Waaqa satti balleessite dhiifama gaafadhu malee an sii dhiiseera jedhe. Ati yoo dhiifte iyyuu Waaqni warra si miidhan ni adaba. Gadi jedhaa. Ani sitti afeera gaayoo soo'idhaa gadi jedhaati. Silallee falmachuufan ture jedha. Silallee falmachuufan ture jedha. Ani siif dhiiseera gaayidhaa Waaqayyoodhaan. La namoota addanaa ba'eeme harkanatti qabaame. La namoonni nuti miidhamtanii addanaa baatamme torbee kanaa ta'u kudharfee kana ta'u misiraachoo argitanii misiraachoo dhageessan jirtu. Gamgadi qabi jijjiirama addaatu sirratti ta'a Waaqayyo godha kana immoo hidhinati. Jedhati milkaa'ina addaatu sirratti ta'a kana immoo Waaqayyo taasisa hidhiin nama si biraan. Jedhi abbaan keessa fayyu jiraati. Tajaajila isaatti fuumen obboleettiin tokko immoo haala mijeessitiif. Isheen immoo Profeesariidha. Ishee caalaa bareeddis ishee sana caalaa beekumsa qabdis. Hin gargaarti gurbaa kana. Firoonfatee dhuma. Isteetii baay'eetti ergiti. Isteetii garaa garaatti. Eeggaanni ji'a 3 achi taa'eeme isheen haala sii mijeessitu kun jedhee Waaqayyo. Haadha manaa keedhaam jedha. Isheen maal? Isheen harkaa baate dookterii. Isheen Waaqayyo fidaa yeroo Profeesarii ergaa kana laalame. Na duukaa jirtu isin. Mee harka. Caraqaan na jalaa diigame jettubni. Waaqayyo moggaadhaaf fuudhee asfaaltiitti si butuudhaaf jedha. Harka natti qabi. Injiru na biyya kana eessa raayii. Isin namantanii saafi namantanii ammati. Amma ijoollummaa isaa jettu miti. Harka natti qabi. Caraqaan na jalaa diigame. Mana itti galuun dhabee waan an qabu achitti tan fixee biyyatti deebi'uudhaaf naan ta'u. Eessatti deebi'u? Kenna harka. Gad deebitaa ola deemta malee. Harka keechaas qabadhu. Hojii xinnoo tokkoon qaban harkaa fuudhame. Iddoon itti bura danfisuun na jalaa diigame. Kenni bu'aa karaa bukkeedha maal jetti kun waara keessaa dheetu Waaqayyo mana fayyitti si galchuudhaaf edee. Kenni harka kee ilaa warra mantaniif yeroo addanaa baatanii yeroo maasii baatan ji'a kana keessa ta'u waggaa kana keessa ta'u kudharbee kana keessa ta'u isa sirkaa bee caala dachaa 10 argita ulfina. Waaqayyotu godha dhimee nama si biraa qabe raasi humna kee miti humna Waaqayyoo godhadhiti himmamin jedhiin shakkin jedhiin. Himmamin shakkin jedhinati. Gungummii dhiisi jedhin. Jireenya hiyyoobiin qabaadhu jedhin. Inta wettu barsiisaa biraa. Godhu Waaqayyo. Waama kan keenya ta'e kan keenya miti nama shakkaa keessa ta'e nyamini. Yoo sirraa diigames yoo sirraa gubates Waaqayyo siif waan haaraa qaba. Ilaamee warri samantaan harka keessan akka godha. Olaa akkas. Akkasin jedhe. Waaqa jabaan qaba natti mul'ata jedha. Waaqa jabaan qaba. Ani shakkiin qabu jedhamee afaanii baasi. Yes. Nama shakkituun jaalladha. Amma xinnoo ishee fooyya'aa dhufeera gurbaan. Xinnoo ishee akkana qabu ta'eera. Xiqqoo gara muudiin dhufaa fiira fakkaata. Hin saalfatattanii yaadduu gaamma ergaa Waaqayyo jedhe. Maa inni jedhee waatu na dhibaa jedhee.
haadha manaa keetiin aan jedha Waaqayyo siin maa inni jedheen jennaan kolfiteetu gaafate dhuftee jalqabee keessa kootti Waaqayyoon kadhataan jira ittiin waa'ee kee ittiin. Al tokko mee bisheessee ma qopheessee warra miidhamaniif qop godhee fidee dhaaba. Kenna harka kee diinonni koo otuu ilaalanii maaddii maal naa goote? Naa dhaabdee xoofoon koo guuteerra dhangala'aa gooteedha. Hin godhu Waaqayyo. Kenna harka miidhamtoonni jirtu warri kadda'amtan warri garaan keessan gubate beenyaa kaasaa isinii kaffala Waaqayyo. Isa booda ilaala dubbii ajaa'ibaati. Okay ittiin sargiisa maaliyyoo godhatee gaarii? Maaliyyoo godhatee gaarii? Hiriyooti isheen qabdu baay'een warra xiyyaara kaachisanidha. Nama taaksii safaraatiin illee fuudhuu hin dandeenyedha. Namumti illee gaangoon finneef lafa deemanii dhuma haroo buusa jedhan sana miti. Sunillee hin ta'uuf yeroo Waaqayyo si bira dhaabatu moo harka keessan kiisii kaadhaame warra kaan qamisii ma bukkeessuu ka'a. Waaqayyo jiraataadha boonsena jiraachisa jedhame. Waaqayyo jiraataadha jedha. Anaanu Waaqayyo boonsena mana jiraachisa jedhame jedha. Dhugaadhaa barsiisaa bira. Sargiisa godhate namni deebi'ee galuun irra ture achitti hafee na faana ta'a. Isa sirkaa ba'e miti inni guddaan. Isheen sirkaa baate simmadaaltu dheesiitu uffate waan. Amata takkamee waama muraasan qaban ture waggaa lamaan baranaa kana waggaa tokko baranaa kana waama hojiinaa hojjetu wayiin qaba jettanii yaaddanii 200,000 sirkaa ba'e miliyoona 200 ta'a. Eessarra hin jedhin hin beeku no. Si hin beekuun si hin jedhe eessarra naan hin jedhin Waaqayyoon gaafadhus. Dookteriin harkaa baate Waaqayyo profeesaratti kenne achi keessatti innis dhaqee baratee sadarkaa sila'uu dandeetti qaba. Innis sana ta'ee addunyaadhaaf warra bu'aa bu'an ta'e singatu Waaqayyo. Akka kee laphee keerra kaa'e. Nangatu Waaqayyo dhime. Nangatu Waaqayyo jedhime. Na duukaa jira Waaqayyo dhime. Na duukaa jira Waaqayyo jedhi. Waaqayyo na duukaa jira dhime. As kana dubbanne ishee kana dubbadheen xiqqoo isinii kadhadha. Barri seexanaa sadiitu jira inni. Ishee keessa hiyyummaadhaan kiristaanota rukutaa seexanneen hiyyummaa qabeenyaa hiyyummaa sammuu kanaan muxutti godha seexan qe'ee kiristaanotaa dhaamsan sii qaba. Afuurri wallaalummaan si dha'us afuurri hiyyumaan si dha'us siin abadan sin danda'u. Harka kee mataa keerra kaa'i. Nan danda'u Waaqa jabaatu narra jira jedhi. Bifa attamiitiin kiristaanota addunyaa kanarraa hiyyumaan rukutaa isa jedhuu fi qabxii jalqabaa irratti sababa irra deddeebi'ee rukuteef hin qaba. Qabxii jalqabaa irratti waan argattee harka kee keessa jiru karaan ittiin sirkaa ba'uu fi karaan ittiin sirkaa dhangala'uu fi karaan ittiin citee deebitee ati funaanuu hin dandeenye sirkaa dhangalaasuuf saganteeffatee jira. Waaqayyo immoo yartuu harka kee keessa jiru bal'iseeni sirra dabarseen ollaarra dabarseen biyyarra dabarseen dhalootaaf godhadha. Ashaaraa seenaa akkati keessee darbitu godha Waaqayyo nama lafa qubatu dhabee jooru miti ati. Seexani nama lafa qubannaa dhabee jooru si gochuudhaaf jedha Waaqayyo ofii keessa dabartee nama geessa. Harka kee laphee keerra kaa'i. Siin jedha Waaqayyo. Ilaa ergaa kan ofii keerra dabartee nama geessa. Galata barbaadaa laata Waaqayyo. Lama. Karaalee ittiin seexanni kiristaanota hiyyoomsu keessaa inni lammaffaan ilaalcha mo'ataa mataa kee akka hin qabaanne si godha. Ilaalcha mo'ataa of akka xiqqeessitee of ilaaltu akka tuffattu. Ilaa hafuura kanan si keessa ajjeesee darbu barbaada. Ani hamma baluufaan ga'u. Huma geessa. Hirma geessa. Ani hamma baluufaan ga'u. Abalufaatuu jiranii dorgommeen tokko illee jira. Waan an darbu natti hin fakkaatu. Attamiin dabartu si toon darbu dhiyaasa itti dabarta. Ilaalcha mo'ataa qabaadhaa ofii keessaniif. Ani nama guddaadha jedhime afaanii baasi. Ani nama guddaadha jedhi. Ani nama xinnoo miti jedhi. Seexanni akkati xiqqoodhaa jettee ilaalcha gadaana ofiif qabaattu sammuu kee keessatti fe'a. Bakka hin qabaatiniif kanaaf habadan ati nama xinnoo miti. Xiqqeessitee akka of ilaaltu vaalii akka ofitti ilaanne si godha. Karaaleen ittiin seexanni kiristaanota hiyyoomsu. Inni sadaffaani
dorgomaa akka hin taane si godha. Dorgomaan taatu. Attamitti dorgomaa sin godhu. Ay birrii 200 qabda abaluu 500 qaba naannoo isaatti suuqiin banini hin dandeessu. Sammuu keetti maal fe'a beektaa? Gibira waggaa dhufu immoo dandeessaa gibirri immoo cimaadha. Manni kiraayin cimaadha. Kan ji'a meeqa immoo kaffaltaa dursanii kan ji'a 3 fudhachuu danda'u kan ji'a 6 fudhachuu danda'u yooti nagaratti deemte ta'e. Yooti barnootatti ka'uudhaaf jirti. Sitti barachaa sichi kilaasii keessatti dheeressaa yeroo nu qabdaa isiin jedhe. Hin qaqqabda harka geejjees qaba. Nee biyya kanaa garuu jira. Amantoonni keenya sichi hin fooyya'aa sabii Oromoo kun hin fooyya'attu. Moon baddii. Mee harka ol kaasaa. Maqaa Yesuus Kiristoos namichi. Oluma kaasaa mee harka geessan. Si achitti dorgomaa taatee warra jiru jedhaman injifatta. Kai mee lafa daqiiqa tokko achi socho'i si achittan dorgomaa ta'ee warra jiru jedhaman injifadhaa hidhimeti. Ofii makeeratti dubbadhu. Jedhi. Amma sichi PhD nan hojjedhattee amantaa? PhD nan hojjedhattee amantaa? Dhugaa. Maastersii qabaa hiriyaa kooti nama guddaadhaa miinjee kootis akka tasaa dhufnee sitti wal agarre. Gara waggaa baay'ee wajjin bullaa wajjin teenyaa mana tokko keessa baay'ee teenyeerra. Nama guddaa nama waaqayyooti immoo dhuguma immoo kiristaan jireenya isaa keessatti kiristaana isa dhugaati. Jaartii isaa dhugaan ba'an illee ishee badaan beeku garuu amma bare dhugaa waaqayyo warqee qulqulluu fuudhee sii kennee. Ka dhugaa waaqayyo siinis ganaan immoo itti jaja. Dhugaan siin jedha Abrahaam jechuun ijoollee durbaati. Bakka of eeggattaa namaati. Bara baay'ee wajjin jiraadhe nama amala gaarii qabu nama kiristaana. Ati hin beektu illee gadi fageenyaan seera gaa'ee isaa kaafte. Amma sichi ati PhD nan hojjedha ittaati. Haasofte jaartii keeji. Dhugaa hin sobde. Sichi moo sichi biyya kana keessatti biyyi kun biyyi nama godhaa baasiin guddaadhaa fiigicha yeroo fiigichaati ati dhuguma sichi dandeessaa. Sichi moo sichi waldaan ijaartuu isin sharaa kana diiddanii maggaarrajaa kanatti sassaabdanii lafa kana bittanii ni ijaartu man. Sobdu. Tajaajilli keessatti dhaabbate moo deemta? Fagoo. Isin sichi. Amma manaa jira moo akkootti hojjettu? Guyyaa gaaf tokko sammuu keessan keessatti nan bulcha hawaash kana yookaan immoo asii ba'ee head office olaanaa nan galafaa ittanii yaaddu. Yaaddanii beektu. Har'a ofiin jabeessina. Isaan kun immoo hojii kan biraa hojjetu. Yoo barbaadanis ol kaasu waaqa harka keessanitti nun kennini. Kana bira darbee immoo baradheedhuma immoo waan kanarra caalu boo bira nan ga'an jettu. Mee warri mee fuuldura koo kanatti ani waan ani hin danda'u jedhee nan daatan harka na agarsiisa. Waan kanaan dura seexan hin dandeessu siin jedhe harka kee lamaan na agarsiisa. Tokkotti kuttanii gattanii harka san. Waan ani hin danda'u jedhee nan danda'a dorgomaa cimaan ta'a warri harka ol kaasa. Biyya kana keessatti namni dorgomaa cimaa ta'usi. Nama 20 30 50 ta'ee nan argadha. Waluma kaasa harka kee. Ilaala. Dhugaa waaqayyoo isa jiraataa seexanni dorgomaan taatu siin jedhaa jira. Hin taata siin jedha waaqayyo. Nan nagada yoo ta'e in akka faaffalta malee sakata xixinnoo tokko nagaddu ati. Suuqii kibiritii sin bansiisu waaqayyo gooftaan machaa. Fagoo tan of ilaala dhimi callume harka kee godhi. Fagoo jedhime maal jette? Ani fagoo tan of ilaala jedha. Gagan godhi nama si biraa qabi. Ati dorgomaa cimaadha dhimee nama si biraa qabi. Jabeessi waan hin danda'u jette sana mo'attee ta'e dhimee nama si biraan. Inna keenya maayetan. Takka fiiddee sadhaabatte sana itti fuuftaare. Hin hojjettaare. Waan saganteessitee waggaa guutuu saganteessitee jalqabuu sodaatte sana jalqabdee milkooftaare. Waluma kaasika harka kee and hulet sost dhimma keessana waaqayyo chaappaa isaa rukutee darbeera. Kana yeroo baay'een dubbadha nooraame yeroo baay'een dubbadha laakan. Iddoo baay'eetan dubbadha kana. Mee waan naa ta'uu qaba jettan iddoo baay'eetan godha kana. Milikkita isaa immoo baay'een arge. Waan waaqayyo naa gochuu qaba ani immoo raawwadhee duukaanan bo'ettan waan sadii barreessaa dabaati. Daba. Moobaayilii irratti isaa ta'u warri kaan immoo sammuutti qabadha. Iskiriiptoon jiraan naannoo barreessaa. Waan sadan kana ani hojjedhee man darbaa. Waaqayyo immoo na gargaara warreetta waan sadii dafaa barreessaa. Waan jajjabaa waan xixinnoo immoo barreessina. Waan jajjabaa sadii. Taayina ilaali. Akka nama fajaje waaqayyo chaappaadhaan tuqee darbaidha. Waan ati ta'uu qaba ittee gootu san inja baattaa duukaa buutaa abbaan humnaa waaqayyoodha. Simit abbaan humnaa ati ka'i malee waaqayyo si wajjin ka'a. Ati fiigi malee waaqayyo si wajjin fiiga. Ati bobeessi malee waaqayyo abidda mul'atu si godha.
Waas gurguddaa sadii mataa keef kana naa ta'uu qaba. Umuriin jiraadhutti kana sadan dalageen darba hidhi barreessi. Waaqayyoon godha. Dafaa. Inni lammaffaan seexanni dafaa masin barreessanitti inni lammaffaan seexanni kiristaanota dhukkubaan kan inni rukutuu barbaadu. Qe'ee kiristaanotaa dhukkubaan kan inni rukutuu barbaadu. Namoota hedduun irra waa jiraniif hin tuttuqe. Dhukkubaan guyyaa walitti qabee xumura. Dhukkubaan hamma isin barreessanitti barreessitanii waan sadii harka keessan isa mirgaa akka godhaaga dafa habootti fadhaa jechuukooti. Isa bitaa immoo diriirsaa jala kaa'a. Yemmuun tokko lama sadii jedhu dhimma koo kana chaappaan waaqayyoo tuqee darbeera itti qabi qophaa'e jakee ban immoo hin dunuunfatini na ilaala goota akkas jechuudha. Yeroon tokko lama sadii jedhu tokko yeroon sadii jedhu dhimma koo kana chaappaan waaqayyoo tuqee darbeera itti waaqayyoo akka atamante godha. Waan barreeffatte sana hin hojjetta hin dandeessa itti milkoofta si gargaara waaqayyo abbaa jabaa qabda. Kan sin somne waaqayyoon qabda. Kan harmee kee abbaa kee caalu obboleessa kee fira kee beekumsa kee caalu waaqayyoon qabda. Hin ta'a moo namantaa ati moo jabaatteen hojjetta qophaa'i gaa tokko lama maqaa waaqayyoon sadii dhimma koo kana chaappaa waaqayyoo tuqee darbee diriira deebii. Misiraachoo argita misiraachoo dhageessani nama si biraan waaqayyoo godhee si agarsiisaa hidhin. Iyyaaddeena ilaashee kana sinitti meen kadhannaatti seen dhukkubaan rukuta qe'ee kiristaanota ishee ija taate dhukkubaan rukuta. Bara kana laaltanii kaan miilla harkaa fuudhee dhukkubi paralaayizii godhee sireetti galche abadan sin danda'u. Harka kee ofirra kaa'e. Kaan hin jaamse kaan yeroo malee manansariitti kaa'e. Kaan immoo kaanserii harmaa kaanserii garaachaa kaanserii sammuutti fide. Kaan sukkaara baatee deema kaan giffiti fayya buleessa taatee jiraatta. Harka kee ofirra kaa'e. Waaqayyo fayya buleessa akka taatu barbaada. Yoo fayyaa qabaatte hojjettee biyya jijjiirtee of jijjiirta waan ta'eef yoo fayyaa qabaatte biyya geggeessuu dandeessa biyya bulchita. Ila harka kee ofirra kaa'e. Tokko lama sadii qiinqaniin dhukkubaa seexana biraa ergamee fayyaa kee nyaachuuf balbala mana kee dhaabatu du'ee karaa taa'aaf. Ila harka kee ofirra kaa'e ija kee walirra boosi. Harka kee ofirra kaa'e ija kee walirra boosi. Abeet 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 mootii ulfinaa mootii ulfinaa mootii ulfinaa harka kee ofirra kaa'e mootii ulfinaa mootii ulfinaa humni dhukkubaan qe'ee namoota baay'ee nyaachuuf manaa ba'e mana kee dadhabee dhala kee dadhabee haadha kee abbaa kee dadhabee haadha manaa kee dadhabee abbaa manaa kee dadhabee si biraa haa darbu. Nan dandeessu edimee siya sadi jedha dhukkubaan seexanaanis nan dandeessu jedha ittima waaqayyo na wajjin jira nan dandeessu jedhame. Dhukkubi waa sadiif mana namaa dhufaa inni ishee tuqeen kadhadha. Tokko dhukkubi gaafa gara mana namaa dhufu maal namaa nyaata inni kaleessi fayyaa namaa nyaata fayya dhabeessa si godha gadi baatee akka taaddu ollitee akka taaddu akkati lafa namaan geenye akkati lafa riyaa kee geenye godha inni akkasii manaa ba'ees hin danda'u. Harka natti qabi. Humni hiriyyaa biraa si hambisu ollaa biraa si hambisu addunyaa biraa si hambisu abadan si hin danda'u. Nan dandeessu ammas kana baay'ee man ittiin morma baay'ee man dhukkubaan morma dhukkubaaf iyyuu man jaalladhu harka kee ofirra kaa'e boo nan dandeessu jedhee amantiidhaan waan an tuqeef hin qaba. Fayyaa namaa nyaata. Namni fayyaa dhabe immoo riyyaan qabu riyyaan isaa dhukkuba malee. Kanaaf si jin seexan halkan guyyaa naannoo kee naanna'ee yaada. Sadii fayyaadhaan ergi nyaatame namni deeffachuudhaaf immoo qabeenya qabu hundumaa maal godha gurguree itti baasa. Dhukkubi dhufe dhukkubatti aanee kan qe'ee namaatii golgolaa'u qabeenya qe'ee Yoobii maal nyaate fayyaa nyaate qabeenya nyaate dhumarratto mutut du'aan nama baay'ee qabeenya nyaata. Waan argattee pooristaamolitti waan argattee dhukkuba garaachaatti waan argattee taayifooditti waan argattee taayifesitti waan argattee qoricha giffiititti qoricha sukkaaraatti harka kee lamaan bal'ifadhu boo fayyaan keessiif haa eegamu. Biyyeessuusem harka kee ol kaasi biyyeessuusem fayyaan keessiif haa eegamu.
Humni fayyaa kee nyaatu sin danda'in. Humni fayyaa kee nyaachuu manaa ba'ee sin danda'in. Qabeenya nyaata. Sadaffaa ergaa baay'ee cimee immoo lubbuu galaafata. Kaleessa tuqeera. Abbaa manaa haadha manaa irraa fuudhee ijoollee haadha manaa manatti hambisee haadha hiyyeessaa godha. Amala du'aati. Yookaan immoo haadha manaa si jalaa fuudhee akkati mucaa daa'ima baattee mucaa daa'ima baattee ijoollee 3-4 jirra akkatto si godha yaa abbaa manaa du'i. Waaqayyo kee garuu akkas miti. Bal'isi harka kee. Dallaarraa diigee seexanni. Dallaa diigama argatee sitti ol seenuu barbaada. Ati humna Iyyoob qabu hin qabdu, amantii Iyyoob qabu hin qabdu, harka kee bal'isi. Dallaan hin diigamne sitti ijaaru. Waaqayyo dallaan diigamne siif ijaaru. Waaqayyo dallaan diigamne sirratti ijaaru. Ergaan dhufe amma fixeera sagan. Ergaan dhufe barri fuuldura keetii bara boqonnaati. Shee kanan isinitti bala. Faarfannaa 23 irra jiru. Harka keessan gara kootti qaba. Waaqayyo laphee korra kana fidee kaa'e. Saba kanaan akkas jedhu barbaada Waaqayyo. Yeroon si dura jiru, guyyaan si dura jiru si bara boqonnaati. Lafaa kaadhaa badda dafaa bara boqonnaati. Firiitaa na duukaa. Firiitaa. Waaqayyo yeroo fuuldura kee jiru kana duratti si boqochiisa. Waaqayyo si boqochiisa. Dhaabadhaa hin dunuunfatinaa na ilaala. Fuuldurri kee kun anoon beeku. Hojjetteeti, baratteeti, nagaddeeti. Ani hin beeku waansa. Garuu Waaqayyo bara boqonnaa si qaba. Na ilaali gara koo na ilaali qalbii guutuun na ilaali waan ati ittiin boqottu hin beeku. Gaa'ilaani hin beekano. Hojii gaashaa argatteeti hin beekano. Anoo hin beeku karaa Waaqarra si baasuuf jedhu. Garuu mee gurra kee naa kenni. Yaa gurbaa shamisii adii gara koo laalaa. Hundi keessan na caqasa akkas jedha Waaqayyo. Barri fuula keessan dura jiru bara boqonnaati. Bal'ifadhaa mee harka. Hin dunuunfatinaa jedheera bara boqonnaa. Waaqayyo maal godhee si boqochiisa? Shee kanan sitti hima. Maal godhee? Argachuun kan sirra ture hamma irraatti etuu barbaaddu kan wal dhabde sana. Hin argitaa nageessamni waan barbaaddu sana sadhabdi waggaa dheeraa. Argachuun waan sirra ture malee waan argachuun sirra hin turre miti. Waanuma namni argatee ati immoo dhabde. Waanuma mana namaa jiru sa mana kee hin jirre. Waanuma harka namaa jiru sa harka kee hin jirre. Waanuma ollaa kee jiru sa ollaa si bira immoo hin jirre. Na ilaali. Yeroon kanatti ta'an. Guyyaan kanatti ta'an. Yeroo waan barbaadde dhabde sana ati itti argattee milkooftu. Yeroo itti misiraachoo dubbattu sii ta'a guyyaan dura kee jiru. Aduun sitti hin harka kee gara kootti qabi. Hin argattaa hin milkoofta. Faarfannaan 9 lakkoofsi 18 akkas jedha. Warri waan barbaachisaa dhaban irraanfatamanii nafan. Abdii warra gadadamoo bara baraan hin badu hin dhufayedha. Ilaa siinan jedha dhaamsan sii qaba waan barbaadaa turte sana yeroo dhiyootti argita. Waaqayyo na milkeessa deeme harka kee ol kaasi. Nam milkaa'e dhimee Waaqayyoodhaan. Inni lammaffaan karaalee Waaqayyootiin si boqochiisu afaan Waaqayyootiin kanaan dura dubbii sagalee isaatiin raajummaa miti. Dubbii sagalee isaatiin sitti dubbatamaa kan ture. Milkaa'ina akka argitu ofiifis taate ollaafis taate biyyaafis hin taata sasiin jedhamaa ture sana. Hin taata moo hin taatu? Inni haraawwatamuuf jecha. Kakuunsaa sun haraawwatamuuf jecha. Waaqayyo warra diinota keetii warra salphinaan si waamaa tan ulfinaan akka isaan si waaman godha. Yeroon dura kee jiru kuni yerootti tuffatamtu tuun taane yerootti kabajamtu yerootti bakka argattu yerootti iddoo argattu yerootti namni safuu ulfinaa sii qabaatu sii ta'a. Na kenna harka kee gara kootti. Hin amantaa garuu kana. Hin amantaa. Yeroon dura keetii kuni yeroo diinonni kee maqaa ulfinaa sii kennanii. Laan beektoti maqaa ulfina warra dursi jibban argaa kee jibban dhiifamanuu godha. Dhiifama naa godhi yeroo siin jedhu yeroo inni itti dhufee sitti kufu yeroo inni itti dhufee sitti jilmeenfatu yeroo inni itti dhufee kooluu sitti galu dhufaa jira. Maaliif Waaqayyo maal godha waan ati barbaadaa turtee dhabde harka keetti kennee waan inni barbaadu immoo si bira ka'a ati immoo deebii taata gaafas. Namoota baay'ee fan deebii taa'e dhimee harka kee farra kaa'e anumti kun jedhin anumti kun jedhin jedhaa jira. Namoota baay'eef warra beela'aniif warra dheebotaniif warra mana dhabaniif jedhime warra hiikaa jireenyaa harkaa badeef. Filafiitti keetti harka qabiitti dura koo kanatti deebiin taa'aa jedhin. Waaqayyo deebii taatanaan jedheera jedhin. Nama si biraatti bu'i raasi deebii taataa hin sodaatin jedhin. Waaqayyo jedha jedhin. Waaqayyo jedha itti mi'a abboo dhaga'u. Deebii taataa. Waaqayyo nama deebii ta'u si godha.
karaa kee nama beelaa nyaachisa atarraan qabdu bor biddeena nama baay'ee baa qabdu qeekee balbala kee bor biddeena baay'ee jira karaan jira eessarra anaan illee ankoollee keessan jiru yottee ammoo keessaa si haqeera waaqayyo ani isa hangafaati isa waaqayyo jedhu kanaaf taanaan garuu waaqayyo si godha waardiyyaa tokko balbal dirro taa'ee waldaan shaamaa gurgurettee itti laatti guyyaa lidatii isa jedhan guyyaa maaliiti lidatii jechuun guyyaa dhalachuu gooftaa keenya gannaatti jechuudha waardiyyaadha hagalgaayii wayii akka tasaa biyya diidaatti dhufee sin tajaajiluun dhufee ergaan qaba jedheen as godhe ergaan qabu gommoo jedhe ila nama sin tuffattanii shaamaatti laattanii balbal duratti shaamaa nagadan jetta sana namoota waldaa kanan deebisee ittiin gargaara namni warri anatu biyya kanaaf taa'e jedhan immoo guutanii ba'an akka ta'uuf hin tuffanneef hin haasa'eera namicha danaasa ka'u waggoota 7 booddee hojii tokko hojjetee miliyoona 300 argate waardiyyaadha waldaa sana deebisee gargaare bulchiisa magaalallee gargaare deebi'ee biyya gargaare kenna kaleessa waardiyyaadha birrii 150 nyaata waggaa muraasa booddee garuu miliyoonota lakkaa maan inaman tullee akkas inaman tan beekna amantanii amanamumti shan milkaa'u hammoo kana du'ee badattanii saaxiniif ishee godhuu isheen taan immoo habaddu habaarru inaman taa'e inaman tumuu calletti mee warra amantan inaman tumuu callumattanii ma coolliddanii dhuma darbitu harkanatti qabaa waaqayyo sa jiraataa durattan sitti maa nama baay'ee fiikaa taata warri diinota kee warri xiqqeessanii si ilaalaa turanii gaafas maqaa ulfinaan si waamu ilaa nama waaqayyo safara kanaa qabna kan karaa isaa beela baanu kan karaa ishee beela baanu guyyaan siin jedhan hin dhufaaf ammaaf garuu ofii hin qabdu egeriin kee garuu abdatamaadha kan argatan irra immoo oromoon iyyuu romamaa kan abdatantu jaalaa ati mee abdatamaa irta siin jedha waaqayyo sami abdatamaa irta faarfannaa maduwwaa faarfattee mi'a kee baadhii attamiin galanitti isa itti magaltamiti gaaf tokko immoo ilaa akka kana haadha hiyyeessa argite ilaa akka maal ijoollee sinoon jirtanii ama dhuggoo isinitti fakkaatu gaafa manan ijaarradhee ka'e ani birrii 2,000 qaba gaafa lafan bitadhee ka'e birrii 10,000 qaba kanan ittiin bitu immoo 100 wayi dhannetee injee bulii barreessineen gadi fuudhee birrii 10,000 kenneef maanni oolaa walitti gurgurree naan jedhanii lafanatti gurgurre maan lan fida olaftis birrii isin harka taa'uun jedheen waaqa naman waaqayyo yaasee fidee nan kaffale gaafa manan ijaarradhee ka'e immoo birrii 2,000 qaba dhugaa wangeela kana hammatamantu ga'a waaqayyo birrii 2,000 manan ijaarrattee kaataati caammaan bitadhee suuqiin litto tamantiin qabdooti harka keenyatti qabi yaa kiristaanota keenya yaa saba keenya baay'een isin jaalladha beektumni wallee naa gootanii miti sirriidhaa itti makiyaatoo naa bitteen beektu garuu sirriidhaa itti natu baay'ee isin jaallataan jedhe harkanatti qaba harka keessan gara kootti qaba asii baatanii boolla isin buutanii nama namni kottu buna dhugidee jiru maaltu doonne isin godha mana cufattanii waan nyaatina gaarii miti yeroo namni maaddii keessan itti dhufu kaasi mee kana hin jedhina hindaakkoo yoo ta'u suma joortanii beektan sanaa nyaatu nama isin itti dhufe sana wajjin nyaaddaame waaqayyo waa malee finneessi biraa sooratu dhee fidee waaqayyo siyatin daakko takka hoolaa qaltanii firiijii keessanii torbee tokko xuuxina aadayyeessaa hollaa keessan jirtu fuudhaa luka tokko keessaa kenna waaqayyo immoo nama sangaa qalee biyya gargaaru si godha harkachi as qabi abbo gaafa qircha fudhattan aadayyeessaa ishee hollaa keessanii qirchatti dabalachuu dadhabsan akkumatti keessa galchaati ishee madaba tokko laanna'edha waaqayyo isiniin guddaa godha nama baay'ee gargaaru sin godha maa inni bowaatu dhufee na guutu waaqayyo sa jiraataa durattan isinitti maa eebba nama baay'ee taatu kanumatti min deema kanumatti mee yoon deeme yume waayyuu isinitti hafee kanuma yoo isinitti deeme kenni boo harka kee gooftaan Yesuus Kiristoos eebba nama baay'ee taatu eebba nama baay'ee mee jedhamee ofirratti dubbadhaa eebba nama baay'ee jedha eebba dhalootaa jedhame nan taa'edha waaqayyo jedha eebba biyya na godhadha jed harka kee biyyoo kanatti qabi kaleessa na diddee jedha kaleessa eebba koo nyaataa turteedha yeroon sitti dhufeera jedha itti qabaati guyyaan sitti dhufeera jedha barran sirratti milkaa'u dhiyoodha jedha harkatti qabaati barran sirratti milkaa'u dhiyoodha jedha balballi du'aaf wangeela Yohaannis boqonnaa 8 gaafa fudhattanii dubartii ejjituun maal duwwaa eeggatti dubartii ejjituun sun maal duwwaa eegdi du'a duwwaa maaliif namoota dhagaadhaan ajjeesuuf jedhantu dudduuba ishee jira balballi du'aaf sitti banamee ati hedduu sun cufamee balbala jireenyaa banama fuula kee kana duratti balbala jireenyaa jedhame kisii wayii jalan jira jalaan ba'aa laata liqii wayii jalan jira jalaan ba'aa laata
Anoo isa jalaa iyyuu baatee biyya gargaartan siin jedha. Bakka mee misiraachoo kana walitti misiraachoo argitaa misiraachoo dhageessaa kun dhugaadha dubbii waaqayyootiidha. Noora taa eewu misiraachoo harka naa agarsiisaame. Waaqayyo misiraachoo si dhageessisa. Nagada xinnooti nagaddu sun hin guddata. Mindaa xinnooti nyaattu sun ol kaa. Harka keessan gara kootti qaba dafaa nafaan jirtan. Lafa gulliitiiti raafuuti nagaddu sun. Boqqollooti waaddu sun. Kopheeti xaraddu sanaan kaatee mana mataata. Harka keechi as qabsi. Manuma kiraayii keessatti rakkattee keessatti qoramtee gatii ibsaa gatii bishaanii jedhanii isheen xinnoma ishee godoo wayii waaqayyotti dhaabe keessatti si doorsiftu sana keessaa baatee mana jaarta. Harka keechi as qabsi. Mi warri mana kiraayitti galtan. Olum. Maayinni nama baay'eetu mana kiraayitti gala. Oluma kaasaa. Lama kaasaa hin jirin. Tokko kaaftaay. Harki keenya tokko soo mana kiraayitti gala. Oluma kaasaa. Jireenyi mana kiraayii nama guba miti baay'ee. Dhugaadha. Ayya. Nama bobees. Nama waadamne jireenyi mana kiraayii argachiis qabadda. Waaqayyo keessanitti. Lallaba koo booddee daandii isaas karaa isaas hin beektanii. Lallaba guyyaa har'aa booddee nama manmaraa daandiidhuma hin qabnetu mana jaaru. Waama xinnoo hojjetee lafaa ka'a namatu. Dhugaadhaan mee harkuma kee harka duwwaa kana waaqa duratti qabsi. Waaqayyo waa qaba. Hin baataa? Mana kiraayiidhaam. Hin baataa? Hin baatu mana kiraayiiti. Qabaa waaqayyo. Bal'ifadhaa harka. Waan xinnoo hojjettu sanaan nama guddaa taata. Bal'isa harka. Saame harka keessan. Tinaa qaba warra kaaniif jechuu kooti. Ergamaan waaqayyoo kaareedhaan safaree namoota mana babbareedaa ijaaran Beyesuusim harka kee oluma kaas maqaa waaqayyoo isa jiraataan ija keessa walirra buusaa guddaaf xinnaan yes waan xinnoodhuma harka kee keessa jiruun hojjettee milkooftaa hin milkooftaa waanuma xinnoo Beyesuus Kiristoos waanuma xinnoo sirka jiru sana miindaama xinnoo sirka jiru sana nagaduma xinnoo sirka jiru sana suuqiima xinnoo sana gabaama gulliitii sanaan nama taataati harka kee bal'is atabaarsa jalan jirtu warraa gaafte waaqayyoon jiraataan waan harka kee duwwaa godhe sana keessaa si baaseera mi ofirraa gaxxarakki nama haaraa ta'een baa iddoo kanaa ofirraa gaxxarakki